Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya deebinee jirra. Akkan wajjin bashannanaa jirtan abdii qabna. Amma immoo mee artistii nu bira jiru kana waan tokko gaafanname. Mubaan artistiidha mi? Artistiidha. Daarektara barsiisaa dhalle. Waa baay'eedha. Mee innumtu ufaa himu hojii aartii maal hojjetta jechuun ittiin barattee wanni ati ittiin beekamtu moo muuxannoodhumaan silaa biyya keenyatti baay'ee artistilleen kun humnumaa fi dhalootumaa waan kenneef ta'a. Carraanii baratanii ittiin waan sanaan hojjechuu baay'een turre. Ati san keessaa immoo warra ammaa ka ittiinillee barate ittiinillee dhalate ittiinillee barate keessaa maali ogummaan aartii kee daawwattoota keenyatti himta nulletti asuma dura maqaa keetirraa jalqabiiti hayyee maqaa koreefis dubbadheen ture Mubaarak Kaalii jedhama. Bareeda irra deebi maqaan kee amma. Eid Mubaarak ka jedhu kun eekunoo. Keetu maal? Kijumaayyoonni ogeessa aartiitii ka kana duraas wal arginee tureetti fakkaataa isin wajjini. Ani akkuma yeroo baay'ee yoo caarraa yoo argadhuun dubbadha. Kararraan dhufne baradheetuma artistii ka ta'e malee walaloo sadii walitti dhaabee artistii ofiin hin jenne. Akkasillee jirecha. Akkasis jira akkasuma. Fargee ganama kee artistii ta'e baay'eetu jira. Kanumaan jedha. Eessatti barattee eessarraa eebbifamtee nuu himi? Hayyeen kan hin baradhee Finfinnee Yuunivarsiitiitti bara 2013 kan hin eebbifame jechuudha. Amma dhaabbata Oromiyaa Aartii Inistituutii jedhamu kan hin hojjedhu. Hojii tiyaatiraati yeroo baay'ee kan hin qopheessu akkasumas sagantaa daa'immanii maal fi hojii aartii wal qabatan kanneen irratti kan hin hojjedhu jechuudha. Gamanaan aartistii asiin immoo dargaggeessa aktivistii isin jedhu. Asiin aktivistii achiin immoo shayini nuu qabatanii jiru. Kanneen wajjin jirra har'a muuxannoo gamaa gamana walitti qabnee waltajjii kanaan isin biraan geenya jechaadha. Akkami soomanni Mubaa? Ramadaanami akkamitti dabarsite? Warra aartii kanaaf akkamiin darbe soomni barara? Maashaallah. Waan jajjabeessitanillee isin warri artistoota kun akkasuma. Lekki nuti soomaatuma turre, salaatallee turre. Haaluma gaarii. Aartii baay'eetu jira baay'ee gara nasii. Aartii guddaan ilmaayyuu otoo beeknee soo ta'ee sala ta'a sira qabu inshallah. Aartii hedduutu gara jira waa baay'ee as keessaa argitan amma yeroo masjida deddeebi'aa turetti daawaan yeroo godhamu seenaan sahaabota gaafa himamu akkasuma seenaan rasuula sallallahu alaihi wasallam gaafa dubbatamu anachi taa'een waa barreessaa ture fiilmii barreessaa ture tiyaatira barreessaa ture. Hojii kee hojjetan. Kanaaf si affeera jechuudha. Osoo yaadamee dalagame tiyaatira bareedaatu ba'a bara. Barsiisaa dhalli nama barsiisaa dhalli. Nuti reeshee maal jettan? Hayyee bareeda. Asumaan immoo waltajjii kanarraan silaa amma ogummaa ittiin hojjechuu jalqabdeerta hojii kana. Hojii aartii kana otoo eebbifamin dura bara 2010 waan akkasitti eegalee ture waggaa lammaffaa ta'ee jechuudha yuunivarsiitii achumaati dhaabbata Oromiyaa Aartii Inistituutiitti kan hin eegale hanga ammaattis mana hojjechaa jira jechuudha. Kanaaf isin waan jajjabeessitanii kanan jedhe san amma nurraa kaasaa nuti aartii fi amantillee wal dandeenyee jirrettaan. Amma yeroo baay'ee akkamsi fakkaate aadaa guddaan akkuma amma kaasee seenaan ajaa'ibaa waanuma toora qabatee wayiitu jira akka addunyaa silaa amma nuti keessa jiraannu akka addunyaa jedhan sana baraa qoftoo osoo hin taane waan sirna isaa eeggatee wayiitu achi keessa jira waliin tuqu walciraa oofuu dandeetta akka jedhutti salaata shanan silaa reefee sheekni nuun jedhan san sagadaatama rabbii kee kadhata. Garana fiduu numa dandeessa. Mee silaa tiyaatira itti ogummaan kee asumatti tiyaatira tokko nu agarsiisa. Odoo itti yaadin qacam si godha. Waan agarsiisaa ree. Asumatti qabatteera. Waan nama xiqqoo wayii. Yookiin immoo wabii waa. Wabii kana asumatti kaa mucaa tokkotu jira. Mucaan akkamisi fakkaate ji'a Ramadaanaa kana xiqqalleen guddalleen salaata. Kaduraan masgiidni karri masgiidaa garam gara naannoo ka hin beekne guutuun isaa hin salaata. Hin dhaqee.
mucaan guyyaa jalqabaa maskiita deemaa jira. Gaafa ol seenuu sheeni fuuldura jiran achitti maleen salaadhu jedhee jibbaachise. Bakka imaamni dhaabbatan fuuldura san achi dhaqee salaata. Maaliif jennaani? Ani nama haaraadha iddoo haaraatti salaatu qaba. Isuma kana walitti bu'iinsi uumame kadhatanii gadi baasan mucaa gara alaatti. Amma achiin deebi'uudhaan masgiida kanatti. Gale. Atee asitti kalaa'uu jedhe. Bakka haarootti yoon salaati. Fuuldura sadiitti yoon salaanne uummata kana yoon salaachifne dandeettii qabu uummata kanatti yoon himne maachi masgiida kanatti deebi'uu jedhe. Kadhatanii gaafa lammaffaa deebisanii. Akka caalaa ta'e kopheen ol geeddara beekte kophee jalaa geeddaran. Addunyaan taanitti na waamanii kan taane. Bakka taanitti na waamanii kanaaf irraa dhiyeessanii salaataa jedhee. Sababa gahuun inni barbaaduuf sababni isuma barbaada. Eessisuma barbaada. Ayyee yoo dhuma nagaan nama hojjeteessan fa'a nama lolli taatu beektaa si godhe tiyaatiraa kun. Dhuma nagaan nama rifachiisan fa'a dhuma nagaan kolfaan itti haasa'u kun. Rifatee yoo namni bishaan ta'u asumatti immoo deebitanii. Akkasii san qabda. Akkasiisanii hin qabullee. Nu rifachiisuuf miti. Eessa jira? Maali kun? Maali walitti qabdan? Ka'ii bittinees ka'ii baasaa kana. Bakkuma nagaan isinsifannee teessee wallaaltee garbatti. Maal akkasumatti jirtee taphatu dandeetta. Kanuma gaa. Kanumaaf si tuqne bareeda. Tole. Na rifachiisa iyyuu. Otumaanii muumu nama rifachiisu tole jiru. Tole daawwattoota keenya turtii bareedaa wajjin dabarsaa jirra jennee abdannaa qophiileen televizyiinii OBS ayyaana kana sabeeffannee qophaa'an baay'eetu jira jechaadha mana namoota irraa odeeffachuu barbaanne ayyaana kana fakkeessinee waliin dabarsinetti namoota baay'ee birattis dabarsineetiin jirra kan irraa baratan namoota gurdoo keessumaa gurdoos qabna. Kanneen wal dura duubaan isin afeeraatuma turraa ammas qophii tokko nu afeeramtu waltajjiin ta'e bashannansiiftuu fi bareedduun tun itti fufti qophicha booda asuma jirraa waan kana dhandhamachaa isin eegnaa isin immoo qophiin isin afeerru kana nu dhandhamadhaati deebinee wal agarra.